Kani kota takka biyyatee san dhandhama laalaadhaa kota galaadhaa wanni injee ganamaa galgala warra biyya arabaa wayii waan dhuftanaaf siif galaan. أبشر يا أبو أنا لا أنت مكانات عطني رمضان تاساتي في جرّاقنا فيدا أنتين جدا دفرة ليس أنا روما هاي روماتن هي سود مثلا غير سفتني روما بيجي سود رغيس هذه ما تنتوقع روما تمام ما أنا نكلا فيها فيدو Ela kuma singe. Uno akkana jirre jechuudha. Una namni Itoophiyaa keessa waa inni dalaga jee mokoree hin jiru. Waa hedduu takkaan mokoree dalaguudha. ما أدري ما أنا لا متكيّا بيجي يورم بس ده أولاني ما جبت Ana dalaguudhaaf waa hedduu takkaan mokoree Itoophiyaa keessa jechuudha. Waa hedduu takka mokoreetiin ture. Kana dalagee biyya keessa adeemuu hin barbaanne sii galeen hin barbaanne asuma keessa taayitiin dalagee jijjiiramaa biyya namaatis dhaqe bu'aan maaltu jira an dhalaadaa osoo nasichi deemu waa hedduu takkaan na mudataa jeetii yaaduun ture sii galee biyya keessaa ba'uu hin barbaanne. Garuu qilleensaa kaan dalagee anaa dhalaa ol fiigee gad fiigee waan hin mokoreen hin jiru mokoree ilaale. Ati miliyoona takka Itoophiyaa keessa qabaattee miliyoona san dhibbi takka yoo sirraa irrattee guutuu barbaadde namni itti sii guutu hin jiru yoo dhukkubsattee firri ta'e kaas ilaalu hin jiru haadhatii biyya sanatti. Kullum ne wai shiga faɗa dura da sai yaman da yamin dalaga turte dalaga dalagun ture mal dalaide alfa dalaide alfa dalaide me akkam anamma laal takkaffaa huccuu aadaatiin dalagaas keessaa amma huccuu aadaatis kara biyya birooniin ergaa takka jedhe akkasiin waan garagaraa hararraa kara finfinneen hin naqa finfinneerraa karaa adaamaan hin naqa adaamaarraa kara finfinneen hin naqa. Ammaan dalagaa. Amma Itoophiyaa keessa jechuudha. Garuu akkas ta'e kanuma kan laffaatu san jechuudha waan takka jijjiiramni hin jiru siif galaami jijjiiramni takka hin jiru sanumaati. Jijjiirama kana karaa tokko qofaan ilaaleen kaate jijjiirama kana hedduu ilaale ma mokkore. Karaa hedduutti yaa Allah na egaan galee bara ammaa mataaf hin deema aadatii maal taate. Kun mata ga'uutti hin jira. Baay'ee uumama 8 moo 9 duboo kana guutuu wayii. Mamataan gadhata kan argaa jirti kulan harkaan facaasan kaa akkasiin biyyumaa jibbiisin kaa kan edda biyyaas ilaalini jetta. Isitti jiruun biyyee keessa karoorfannaan numa dhuftii bar. Waan jiru himu jira waan jiru hindoo isa abbaa fadhe waan dhagaameef waan hin ta'iniin himaaf aadi jaalatanii dhufu kan jaalatu wayi biyya isaati wayichitti waara. Waarta dhuga. Namaan dalagaa fudhattee dhagee kulanii. Jechi boolle bulbulaadhaa miliyoona 3 barana gaddaa bitan barana miliyoona 130 gurguru jira miliyoona 130. Dubooree hayyee duboo itti himee dhugaa jirtu waan jiru guutuu itti himi kaa biitti Kuulan isatti immoo lubbuuti jedha geeffara sotti nema. Hayyee. Fakkeenyaaf gaafa asirraa qabbuutu akkanuma duudaan akka duudaa biyyaa baate duudaan deebitu beeku kaayyoo qaban ilma namaa kun kaayyoo malee socho'u. Kasimi allaatiin duruu qophooytu malee barartu jette Oromoon. Amma fakkeenyaaf waan anamma akka kuulletti gaafa qabbu namni as ta'eetiin Shabakaan sini qaba shabakaan. maaliif haala biyya sanii hin beeku siif waliin qixxaatu. Dhugaa. Ammallee moo Amma yaa qaqqaba. Seerrisee jira. Kanaafuu maraataadha namni as ta'ee biyyatti ayyee namni as ta'ee biyya waa karoorfatu maraataadha sii galtee maaliifuu haala biyya akka dhiiftee deemtee biyyatti ni jijjiiramte ni galta. Waa lama waasati karoorfattee deemta laasitti nima filannaa kaayyattee deemta filannaa kan kennate dirqama tokko milkeessuu qabda. Yoo akkas jette malee akkanuma waan takka irratti xiyyeeffattee hin galtu akkas iyyatti yaadaga. sanduugaa bara achi teessee waan takka karoorfachuu hin dandeessu. Anamma gaafaan dura garuu yeroo hedduun hin gala jeetiin haasawaa ture akkuma tasaa ka'eetiin gale. Gizeen galee haala hunda mijeeffadhee takki immoo akkasitti waan akkanaa godhadhee waan akkanaa godhachuun qaba jee hin galle noormaalumaan galee. Galee gizeen galu takka faayituu baasuu hin dalagaa waan garagaraatti hin dalagaami kalaas waan mana baasuutti hin dalagaa.
kan yoon dalagii kan waan yoon akkana godhe hojjetin karoora mataa kiyyaa maallaqaan akka qabsanii karoora san baafadhee dalagu eegale. Sigalee maallaqni baafadhu kun kanuma dalaytu kanuma tirfii sarkattu kanuma siiseenu kanuma maalis jedhu bikkatti baasteef bikkatti bee hin beektu ni qabdaa garuu jinni si hojii nyaata NCC hojii nyaata waan fayyadamtaa hin beektu ati. Barakaan qabu. Barakaa takka hin qabu waan ni bittutunis hundi qaali. Waan takka bitattee waan takka jijjiiramu biyya arabaa bari yoo hanga feeti waan dabalatii mashuufa kee gootee waan feetu kiraa manaa kafaltee waan feete gooteeti wanni maallaqa irraa harkaa si hafee ubii deemtee takki waan ergittuu si ergattee akkasi jiraattaa bara. As maallaqa boorsaan keessatti sharaftee baankii irraa ni baasta galgala takki boru hin jiru maallaqa hangalaan baasee eessa jiru manuma jettaati garuu tirfii seetu harkata. Akkasi jechuudha. Haala akkasii sanitti namni guutuu waliin laalee biyya kana keessa jiraachuurra biyya biroo biyyuma isaa eessa jiraachuurra wayyaa waan jiru takka agartee biyya biroo san dheeyte. Amma qaala'insi jireenyaa kun beektaa beeka wala deeqiyyaa. Kulanii keenya biratti wajji islaamaanis jiru jira onlaayinii irra jira beektaa islaam amma oddoo asoo inni islaamaan wantoonni amma asoo jiru hundinuu kaasirraan haasawaa muka uumati duraan nama 32 jira nuti haasawaa dhedheeranaa nama baay'ee seenaa jira beektee ammas waan takkaa jira maal inni beektaa? Alaadhaaf kophaa dhiibsaa ooltees jireenya keenya jirattee kophaa isii yoo caa ooltees barakaan hin jiru waan dareetu wayiitti. Dhugaa baraan amma barraa kan jenda keenya reefuu kan jechaan reefuu jee tokko hunda keenya an dhalaadha jee biyya namaatis ta'ee agaree biitti namaa maal naagu biyyuma keessa taa'ee biyya keessa dalagadhaa dhiiraa bar kana fuudhan dalagatee jala harkatee mataa qabuun na fuudhaa bar irraa dantaan qabu dalagatti baadhu. Niin jiraadha warra kiyya biratti garuu jireenya haati jiraattu kana jireenya dur jiraachuurra dalagattee tattaafattee akka dhalaa takkaatti cimsitee jabaachuu barbaadda. Rakkoon guddoon nu bira jiraattu bar ni beektaa nuti rakkoon guddoon nuti dhalaan uummata da'iifa dirqama jaarsa nu barbaachisaa bar. Ati tokkotti hirka dhugaa wal gargaara maaluma qabu ta'e cinqa mudhii ta'e qabu ta'e addunyaa jiraachuun deemta gaba balqee amaati maaluma sana. Waan isin daleetu dhugumaan barakaa dhorkutu maal ni beektaa kun dheeraa isinis jaalala qabdi fadhi qabdi beeki. Isin akka deddeemtee akkuma taalee silaa jireenya kana hunda gartadheesi intalti sibiraa takkaamu taphachuu feeti bikka aduu dhaquu feeti bikka bashannaa dhaquu feeti dhiiraa wajjin deemtee mataa itti jiraachuu feeti wanni kana hundinuu nama biraa dhiisi harki namni sirra harka kaayyatu qabeenya isii keessaa bira qabuudha. Akkaataa silaa isin amma hundaa mokkoreettu kanaan سلام مازيرو بيجوا هايجا لا لازم يجتون أما أنتوني زوان سلا جبت رقم إيشار كنا زي تابس كل مرة هنا نقدر كنا جرزيك زين موف هوني زوان كجوا لسر دندامو نمو تبايج درو جرما سورنا بيوكو نما جالين سايبان كجاز تولا جرابي خونو واين نما سنجو تنا رتي ما خنا ربنا كافي ترى بعدين سوبر بكانا ما فينا رجو جرا جبت رانجولين سايبان كجاجو هاي بين نا خايفين كم نمر راخرة فتى ورد جاسفور ما راموس ما خنيم كم غادي جاسفور هاتين Sani malah balik jangan efek terus jujur. Isi wani wan si berkah orang kemali. Berkatana, berkatana ni jadi. Nama berada di namanya orang kasi rakyat itu gak. Terhajar tu nunggu curi curi lebih. Kami kantam tu isi berada. Janti lah lebih. Akan ada bin. Janti lah jira. Janti lah jira lagi. Hule kadang nak hule asal jira dah pukul ni. Ijanti ya tu lah kabdi, ijanti ya kak. Saya ijanti je si rancak tu biru di bawah pesantren. Ijanti je kak, kalau ni aku juru kak. Saya ijanti si biar aku kalau lainnya ramai aku. Ijanti yang di bawah pesantren biar. Ijanti yang berlali cai je si diam tu si lalu terhenti. Kabennya si saya berapa pun dajil. Lalu cai yang si lalu saya kabennya si berapa pun dah juru. Asal kasih nentane, kasih lajala tu kasih lapis aku terkat dolali, kugusan jijirom bate, akas dubad. Oke, dubin tak akan aja tanah kaisa kuteta. Tulis ni jirit. Kajirannya nak lama malam torab di malam je hajarti wal food aja, ay. Inna si tangkana tetap tulis si, kalau ni. Anta taafane kanuma jira hojjedhee jireenya jijjiiree anta taafane meeqa antam tu kamilee dhibba lamaa fi soddomiin magaalaa Finfinnee Adaamaa kana keessa fa'uu bitatee jaarratee habitatee fi jaarratee maal joobii
Ati dilli biyya akka biyyaatti kaaba namni raasuu malee abbootiin namni qabeenya qabu suulaa jira biyya keessa akka dalagatee jireenya isaa jijjiiree jiru. Kan tattaafannee uumamu xiqqoo takka sababa godhee fi wantoota adda addaa fakkeenyaaf namni darbu silaa onlaayinii irra jira malee waan adda addaa tanis si kaasu baay'ee jira beekte.